raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti waashingteen diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. wixataa caamsaa 8 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo eebla 30 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu haleellaan Maqdishoo keessatti raawwate aangawaa waraanaa tokko dabalatee lubbuu namootaa galaafateera. Uummanni Faransaay ka gamtaa Awurooppaaf godaantoota morman Mariin Liipen fudhachuu diduudhaan dorgomaa dhuunfaa umriin 39 Emaanuweel Maakroon filatee jira. Ka garee finxaaleeyyii Naayijeeriyaa Booko Haramiin butamanii turan ijoolleen durbaa Chipoggar akkuma tujubeen jette gara warra isaaniitti deebi'anii jiru gidduu kana ka 80 ol ta'an jechuudha. Kanarratti gabaasaa qabna. Har'aaf Ameerikaaf uummata isheen qabnu dhaggeeffatoota keenya bakka isaa immoo hoogganoota paartii mormituu ka Koongireesa Federaala Oromoo irratti ragaa abbaan alangaa dhiyeesseef deebii abukaatoleen himatamtootaa kennan irratti gaaffiif deebii geggeessine kutaa lammataa dhiyeessina. Qophii ispoortiis ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu. Haleellaa boombii konkolaataarraa mana nyaataa Maqdishoo jiru fuulleetti dhohee jeneraala waraana Somaaliyaa tokko dabalatee namoota 6 galaafatee jira. Har'a gara galgalaa boombii dhohee kanaan kanneen biroon 10 madaaniiru. Dhohiinsi sun kan dhaqqabe mana nyaataaf mana bunaa xaaliyaanii Maqdishoo keessa jiru cinatti ture. Kanneen ijaan argan akka amananitti dhohiinsi sun ennaa namoonni hedduun bashannanaaf sa'a booda mana bunaa sana dhaqanitti geggeeffamuuf karoorfame. Manni bunaa sun waajjira daayirektara immigireeshinii Somaaliyaa fuulleetti argama. Haleellaa sanaaf battalatti gaafatama ka fudhate hin jiru. Gareen Alshabaab yeroo hedduu Maqdishoo keessaa bakka uummatiif namoonni siyaasaa akkasumas namoonni daldalaa itti walga'anitti haleellaa raawwata. Gama biraatiin loltoonni mootummaa 4 har'a dhohiinsa daandiirraa ganda Kataabaanlaas kan magaalaa Qarlee jirutti dhoheen du'anii jiran. Loltoonni kun ennaa dhohiinsi sun raawwatametti konkolaataa waraanaan deemaa akka turan ta'uu aangawoonni beeksisaniiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii gorsaa wal'aansaaf fayyaaf imaltuu isaanii Landan hambisanii ijoollee durbaa Chiibook 82 kanneen waggoota 3 dura Booko Haraamiin iggitamanii gadhiisaman waliin erga wal arganii booda kaleessa gara galgalaa Landanitti qajeelanii jiran. Ibsi dubbi himaa pireezidaantii Feemii Adeesiinaa biraa ba'e akka jedhutti pireezidaantichi dilbata galgala deemuuf kan karoorfatan yoo ta'u ijoollee durbaa sana waliin wal arguuf imala isaanii yeroo hanga tokkoof tursan. Hagamiif Landaniin akka turan kan murtaa'u doktara isaaniin ta'uu ibsisuun tuqee ittaanaa isaanii Yeemii Osinbaajoo bakka isaanii bu'anii hoogganuu itti fufuu jedha. Buhaariin bitootessa keessa torbanneen torbaaf wal'aansaaf Landaniin erga turanii booda hojiitti deebi'an. Dhukkubi isaanii maal akka ta'e garuun ibsine gabaasaa Zalaatkaa Hoog jaallannee dhiyeessa. Shamarran 82 sanbata darbe gadhiisisuudhaaf marii yeroo dheeraa ka gaafate yoo ta'u. Jijjiirama kanaas shakkamtoonni hidhattootaa kan Boko Haraamis gadhiifamanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii haasawaa dhageessaniin. On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives, Maqaa lammiiwwan Naayijeeriyaa maraatiin gammachuu natti dhaga'ame warroota ijoollee firoottaniif hiriyoota akkasumas immoo mootummaa kutaa Boornootiif ibsuun barbaada. Baga bilisummaa keessan deebitanii gonfattan. Shamarran gadhiifaman kun konkolaataadhaan gara maadhee waraanaa naannoo daangaa Kaameruun jiru baankii jedhamutti fidaman. Wal'aansa fayyaa egaa argatanii booda xayyaaraan gara Abuujaatti geessaman. Bakka bu'aan pireezidaantii Buhaarii dirree xayyaaraatti isaan simatan akka jedhaniiru. Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back. Shamarran keenya baga nagaan dhuftan. Obboleettota keenya baga nagaan dhuftan. Deebitanii isin arguu keenyatti gammannee jirra. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hundinuu rakkoof haalamaa keessa turtan arra dagachuudhaan gammachuudhaan guutamtu abduu jedhu qabna. Baga nagaan dhuftan. Shamarran keessaa tokko irreenshee cabaa yoo ta'u isheen kaan immoo miilli ishee madaa qaba. Hundumtuu ka dadhaban fakkaatu.
beela dararaarra ga'aa tureerra. Shamarran kun hangi tokko ijoollee godhatanii fudhatanii dhufan, warri kaan immoo humnaan gudeeddii irratti raawwatame oduu haaraa dhageessisuuf jiru. Waggaa 3 dura jechuun eebila bara 2014 shamarran 300 ta'an garee islaamummaa leellisu Boko Haraamiin butamanii fudhataman. Yeroo sana bosona keessatti kan jalaa miliqanii ba'an ni jiru. Baatii onkololeessa darbe immoo 20 ta'an gadhiifamanii jiran. Kanneen hidhattoota harkatti hafan 113 ta'u. Kan hanga ammaatti gadhiifaman 106. Guutummaatti hanga gadhiifamanitti yaaliin kun kan itti fufu ta'uun ibsamee jira. Ijoolleen Sudaan Kibbaa miliyoona 1 ol ta'an hookkara Sudaan Kibbaa hammaataa dhufe jalaa dheessanii biyya innaa baqatan, lakkoobsumti hagas ga'u immoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'eerraa godaananiiru. Lakkoobsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaa hagam balaaf akka saaxile mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayireektara naannoo kan yuuniseef ka ta'an Leeyilaa Pakaalaa beeksisaniiru. Ijoolleen baqattootaa immoo keessumaa balaa kanaaf saaxilamuun hedduu kan nama jeequu jedhu daayireektarri waajjira UNHCR kan Afrikaa Vaalentiin Taapsooba. Rakkoo baqattummaa kan Sudaan Kibbaa caalaa kan nama yaaddessu hin jiru jedhan. Jaarmoliin tokkummaa mootummootaa kanneen rakkoo gargaarsa Sudaan Kibbaa keessaa adda durummaan irratti hojjetan ofii isaaniif hanqinni maallaqaa isaan mudachuusaa beeksisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaay ka deggeraa gamtaa Awurooppaa ta'an Imaanu'eel Maakiroon pirezidantii biyyattii haaraa gochuun filatte. Dorgomtuu isaaniif kan jiraachuu gamtaa Awurooppaa fi ilaalcha farra koolugaltummaa qaban Maariin Leepeen injifachuudhaan adda durummaadhaan dorgoman Maakiroon bahiin jalqabaa ka ba'e battaluma wiirtuleen filannoo cufamanitti kaleessa galgala ifaa ta'e. Maakiroon sagalee 165 yoo argatan, Leepeen immoo 34.5 argatan. Gabaasaa Luwis Raamirees namoota dhiyeessa. Kan umriin 39 namni duraan ogeessa baankii turaniif ministeera dinagdee biyyattii turan Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii Faransaay alfii umrii akkanaatti filataman isaan duraa ta'uu isaaniiti. Aangawaan dhuunfaatti dorgomanii injifatan kun biyyattii ilaalcha siyaasaan addaan qoqqoodamtee jirtu kana walitti fiduudhaaf hojii cimaa jalqabbii haaraatu isaan eeggata. Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight. Lammiiwwan koo seenaa biyya keenyaa dheeraa keessatti halkan har'aa fuulli haaraan banamee jira. Fuulli kun fuula abdii fi wal amantaa haaraa akka ta'uun fedha. Jireenya siyaasaa keenya haaressuun battaluma boor ganama jalqaba. Jireenya siyaasaa keenya kan naatoo namummaa yookiin gara laafina qabu gochuudhaan gareelee danuu kan hammatee fi kan dimokiraasummaa dhugaa qabu taasisuun guyyaa duraarraa jalqabee handhuura tarkaanfii kiyyaa ta'a. Mana mootummaa Faransaa Loover fuulduratti cidha gammachuu Maakrooniif geggeessame keessatti kanneen boqonnaa itti dhaga'amuu isaa ibsan hedduudha. Kanneen keessaa tokko deggeraa Maakroon Frank Kamondokooti. I feared Marine Le Pen because she sowed division in this country. Marine Le Pen sodaadheen ture. Sababaan isaas addaan qoodamiinsa biyya kana keessatti facaastee waan turteefi. Kanaafan Imaanu'eel Maakiroon deeggeruu filadhe. Dhimmoonni yaaddessoo ta'an kanneen akka hojii dhabinsaa shororkeessummaaf lammiiwwan sabxiqqaa musliimota Faransaay yeroo ajandaalee dorgommii filannoo isaan duraa ta'anii dhiyaatanitti biyyattiin duraan banaaf bilisa ta'uudhaan beekamtu addaan qoqqoodamuu jalqabde. Lammiiwwan biyyattii duula filannoo Faransaay kan ammaa kana akka baay'ee hamaaf fokkisaa ta'etti dubbataa turan. Akka bara faashizimii ta'uu mala jechuudhaan yaaddoo isaanillee ibsaniiru. Eega bahiin filannoo himame booda injifatamuu isaanii fudhachuudhaaf haasaa gabaabaa dhageessisanii ka turan dorgomtuun Maakiroon Mariin Le Pen wallaansoon itti fufa jechuudhaan akka deeggartoonni isaanii ammaa boodallee isaan waliin hiriiran gaafatanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson gita isaanii kan Raashaa Sergey Laavrov waliin roobii dhuftu as Waashingtanitti wal arguudhaan dhimma Siiriyaa, Yukireeniif dhimmootii biyya lamaan irratti mari'achuuf jiru. Siiriyaa ilaalchisee kan ministirichi mari'achuu fedhan attamiin hookkara Siiriyaa qabbaneessuun akka danda'amu, gargaarsi namoomaa uummata Siiriyaaf attamiin dhiyaachuu akka danda'uuf walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf furmaati siyaasaa akka jiraatu kan mari'atan ta'u ibsi ministirii dhimma alaa biraa bahe har'a beeksiseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa
sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan gama ispoortiitiin mee arra maaliif toolte? Waan soraan harkaa qabutti dabarraa kunooti. Miilama addunyaan waan hedduu keessa oolti. Taphataan kubbaa miilaa Arjentiinaa beekamaan Diyaagoo Maradoonaa hojii haaraa argate. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Afrikaa dhiyoo tanaaf filamkaane minda waldaa kanaatu iyyuu hin fedhuu jedha. Marroo 78 taphatanii kilabii 55tti jira. Goolii 179tti gale. Dorgommii kilaboota Afrikaa kaaf shaampiyoonshiip guyyaa shaniin duubatti itti deebi'an. Ngolo Kante gurbaan dhalootaan Faransaay maatiin isaa maalii dhufkaani akka kilabii Cheelsii keessatti taphatkaani badhaasa gugurdaa WFA jedhan argata. Babaadoo xooletu mataa oduu ispoortii keessa tokko. Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa nama Arjentiinaa haga bara 1994 keessa kubbaa miilaa taphachuun addunyaan faarsa baate. Namni kun ammallee kilabii biyya UAE Alfaajaariyaa jedhan leenjisuuf qaxaran. Alfaajaariyaan tuni kilabii biyyi sunii qabdu jajjabduu keessa lammeessoo. Maradoonaan ammaan tana kilabii tanatti qaxaran. Ganni shaniin duratti ammoo kilabii biyya UAE Al-Wasal keessa hojiirra gussan. Kunoo an leenjisaa kubbaa miilaa Alfaajaariyaa ta'ee qubna qabaadhaa jedheetiin feesbuukii ofirratti barreesse. Maradoonaan nama addunyaa irratti kubbaa miilaa taphachuun beekamu. Biyyittii isaalleen wanca kubbaa miilaa addunyaa tapha 1986 maqaa isaatiin mo'atte. Maradoonaan bara 1976 haga bara 1994 ganna 18 kilabii isaatii kubbaa taphachaa baay'ikaanitti goolii 259 galfate. Abbaa ijoollee shaniiti. Bara 2008 haga bara 2010 ammoo maanaajeer kubbaa miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa baay'e. Arjentiinaan biyya jaalalti kubbaa miilaa macheessite addunyaa keessa beekamtu. Taphattoota kubbaa miilaa addunyaa mamsiiti bebeekamoo akka isaa fa'a akka Maradoonaa jechuu akka Meesii akka Aguero Di Maariyaan faan cufti warrachi keessa biqilaa dhufe. Afrikaatti deebiin kaaf shaampiyoonshiip maqaa dorgommii kilaboota jajjaboo Afrikaatti gurran dhala 5 haga bara 2016 haga gurran sadaasa 5 bara 2017 taphatan. Kilabii 55 dorgommii tanatti jira. Gammaatti marroo 78 taphatanii goolii 179 gale. Ammaan tana guyyaa 5 duuba dorgommii tanatti deebi'an. Itoophiyaa keessaa Qidduus Goorgisitti keessa jira. 7 duubatti kilabii Moozaambiik Faravaariyoo Beriyaa waliin taphatte. Itoophiyaan garee caa keessa jirti. Kilaboota DRC Asta Vista Mamelodi Sundowns Afrikaa Kibbaatii fi Esperance Tanzaaniyaa fa'aa walitti marte. Kilabiin dorgommii shaampiyoonaa liigii moota dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa UAE fi dorgommii gargaraatiif qopheessite. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmad bitootessitaa birri jala filatan kaanii waldaa kanarraa mindaayyuu hin barbaaduu jedha. Maan ammoo jennaani mindaan kun ulfinni namaan kennuu jedha. Akka inni jedhutti mindaan namni waldaa kana keessa hojjeta bulchoota jalqabe akka pireezidaantii cuftinuyyuu beekamuu male. Federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa addunyaa kan waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaafilleen keessa jiru guyyaa 5 duubatti kor guddata. Akka Ahmaduun jedhutti waldaa kana keessa kaaf keessa keessumattuyyuu waan hedduu jijjiiramuu male. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa waldaa horii uummata miliyoon hedduu boollatti dha'ee jedhaniitiin marroo hedduu himachaa bahan. Akka Ahmad ammaan tan kaa'imad kana diidessanii beekuu baatanillee mindaan federeeshiniin pireezidaantiin FIFA Sepp Blatter ka durii bara 2015 keessumaa kaganni suni jechuu kaganni 2015 argate yuuroo miliyoona 2 fi 600 yuuroon miliyoona doolarii yuun caal yuuroon. Ahmediin kun nam biyya Maadaagaskaaraati isa ayaatu irra bulchiinsa fudhate. Ngolo Kante kilabii Cheelsii kubbaa miilaa taphatu gurbaa sun beektu. Gurbaan dhalootaan Faransaay kamaatiin isaa maalii dhufu kaani badhaasa FWA jedhan badhaasan. FWA jechuun Football Writers Association jechuun waldaa gaazexeessitoota addunyaa ispoortii qopheessan afaan Ingiliziitiin hojjetan yayyaban. Jari kunini taphataan beekamaan barana kamii jedheeti yoo hedduu badhaas kenne. Namni kaaneetii xaaneetiin badhaafame taphataa Beeljiyeem dhalootaan sun ta'e Eden Hazard sadeessoon taphataa Tottenham Del Aliiti. Leicester Cityin ganna dabre maqaa kanaateetiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa EPL kubbaa miilaa Ingiliz Chelsea illee jirtu keessa moote Chelsea illee namka waan hedduu dhabdatti.
Isaniin Chelsea deeggartan kilabiin tun baran akkamitti isanii deemuu jirtu amma tapha gugurdaa afuritti hafee fi ammallee qabxii afuriin caalteetiin Spurs dura jirti. Gamkaadhaan ammoo gurbaan Naayijeeriyaa gam kilabii isaa keessa taphatu Kenneth Omeyo kontiraat ganna 5 fixannaan Chelsea keessa ba'uuf danda'a jedhee dubbachuu jiru. Gurbaan ganna 23 kana marroo 3 ergifatanii taphachiifatuu jiran ammaan tana kilabii Tarkii taa Alan Sapoor jedhan keessa taphata. Ergifatanii nam taphachiifachuun kun waan akka malee nama nyalchiisaa jedhee hifatee dubbata. Kenneth Chelsea nama kan ergifate tana sila namaana ergifatan sila num jaaladhallee taatullee nama ergifatanii taphachuun waan nam yaaddeessaati agan caal guddadhee uf arguu fedhaa jedha. Kenneth kontiraat Chelsea fixachuu fi ganna 2 tafaaf. NHL National Hockey League jechuun dorgommii taphaa qillee Ameerikaatii kophee gommaa naqataniitiin cabbirri mucucaachaa taphatanii ulee mataa qonyee muka kurficha lafirra oofaa goolii galchaa taphatanii marroo hedduu taphachuu jiranii kilabii garsumaa jalqabe 16tti walitti hafuuf deemuu jira. Ardhammoo kilabiin Ameerikaa keessa beekamtuun ta Washington DC Caps jedhanitti Penguin waliin taphachuuf deemuu jira. Garee DC keessa beekamtuun isii jechuudha. Dorgommii biskileettii dabara dorgommii guyyaa 3 duubatti Dohaa Qaxaariitti wal dorgoman haga guddaan Keeniyaatti mootee Afrikaan kibbaallee akkuma kana hedduu mo'achaa deemuu jirti. Afrikaan kibbaa tan maleellee waan hedduu mo'achaa dhufte. Atileetiksii dabarra. Atileetiksii keessa biskileettii dabarra. Atileetiin Eertiraa beekamaan biskileettii oofuun beekam Daani'el Teklee Maariyaam ammallee dorgommii Nigusa Gaarrenii King of the Mountain jedhan irratti sadarkaa lammeessoo irratti tokkeessuu bahe. Qophiin ispoortii taadhatanumaan Soraa Halakeeti. Amma yeroon galgala keessaa 2:47 dhaggeeffattoota keenya as Washington DC'tti immoo waaree booda 1:04. Hoogganoota paartii mormituu ka koongireesa federaalaa Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalaa Garbaa abukaatoo kan ta'aniif, obbo Abdu Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaalee abbaan alangaa himatamtoota irratti dhiyeeffateef deebii kennan jimaata darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ragaaleen barreeffamaaf ragaaleen dijitaalii warabaman ka sagalee ijaa seeraatiin akkamitti ilaalamu kanarratti obbo Abdu Jabbaar Huseen deebii kennan itti fufu jaalanneetu haasofsiise. Kan biraan immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu innummaan asiiliin dhiyaate kunu innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru. Faakt isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha? Uummata magaalota Oromiyaa keessa jiran, zoonii keessa jiran, ganda keessa jiranii jecha isaaniitiin barreeffama isaaniitiin akka gocha shororkeessummaa raawwatan tasaasanii jiru kan jedhu. Amma gaa Human Rights Committee kan jedhamu United Nations akka komitee wayii keessa hundeeffamu jira. Inni kun rikomendeeshinii ni kenna yeroo tokko keewwatoota achi keessa jiran hiikoo kenneet kaaya. Hiikoon kun istaandardii yaada ofii ibsachuu sana bira darbee nama gochoota yakka akkanaatiif kakaasuu kan ta'u yoomi kan jedhu istaandardii kaa'ee jira. Kuni ICCPR biyyi keenya mallatteessee jirti. Erga mallatteessee immoo heera keenya keessatti integral part of the law jedha. Akkuma seera biyya keenyatti fudhatama waan ta'eef ulaagawwan jalsaan biyya keenya keessatti raawwatiinsa ni qabaatu jennee kaafne. Seera keenya keessattis namni tokko nama biraa yakkaaf kakaase kan jedhamu yoomi kan jedhu ulaagawwan ta'anii jiru. Amma haasawoota kanneen yoo ilaallu ka'oosa godhamee fi interviiyuunis imeeliin kunniin namni feesbuukiin illee namoota muraasa wajjin ilaalcha wal fakkaataa qaba wajjin wal quunnamtii taasifamudha. Public akkasitti dhaabatanii yaa'anicha uummataaf taasifamanii miti kan jedhu sirriitti kaafnee jira. Fakkeenyaaf obbo Gurmeessaa Ayyaanoo nama 10 bilbilanii, obbo Dajanee Xaafaa nama 5 bilbilanii, obbo Addisuu Bullaallaa nama 3, obbo Baqqalaa nama 16 jedhamee achirra jira. Bilbilli isaan bilbilan nama muraasa gidduudha. Miseensota paartii OFECO kan ta'anii bara 2007 akka lakkoofsa biyya kanaatiif yeroo filannoo sanii filannoon iddoo kanatti akkam ta'e iddoo kanatti even ispaashiyalii gaafa laallu bal'inni Oromiyaa keessatti namoonni isaan bilbilaniif jedhamu kun jiranii iddoo muraasa
Kanaaf Oromiyaa guutuutti bilbila nama tokkoof bilbilanii nama 4-5 bilbilanii namoota yakkatti kakaasanii kan jechisiisuu miti. Bu'uura himannootiin akkasumatti fudhatamee kan mirkaneessuu miti kan jedhu bal'inaan kaafnee jirra. Irrumeerraa isitti hime. Namoonni kun kan dhaaba siyaasaa ta'uun isaanii hin beekama. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaati. Walii bilbilanii waa'ee siyaasa isaanii haasa'uun yookiin immoo waa'ee jireenya hawaasummaa haasa'uun yakka? Akkamitti akka ta'uu danda'a inni kun mirga odeeffannoo wal jijjiiruun namni akka paartii siyaasaa tokkotti gurmaa'uu ni danda'a. Heerri keenya keewwanni 29 inumaayyuu ICCPR irratti daangaa kaayame sanuyyuu kaa'u jedhee namoonni falman jiru. Kana gaafa laallamu walqunnamtii akkasii taasisuun yakka ta'uu hin danda'u. Amma yakka ta'uu kan danda'u sarara bira yoo darbamedha. Ulaagawwan sarara bira darbamee jira ittiin jedhaman san immoo bira hin geenye kan jedhu falmiin keenya. Walumaa gala waltajjii uummataa irratti haasaa gochuun jechuun kan obbo Baqqalaan fa'aan itti himataman kan osaa reediyoo tokko wajjin OMN ta'uu isaatii wajjin gaaffiif deebii gaggeessuun namaa wajjin bilbilaan haasa'uun yoo hin danda'ama ta'e imeelii walii barreessuu kana hundumaa kan dhorku seerri biyya sana keessaa. Amma gaa yeroo asaanaa kana labsii yeroo muddamaa kana keessatti miidiyaa tokko waliin kun walqunnamtiin akka hin taasifamne kan dhorkameen alaa seerri dhorkuu hin jiru gaa. Maalinni kunoo labsii yeroo hatattamaa dura waan ta'eedha hidhamuun isaaniiyyuu. Kanaatiin jedhe. Tole kan biraamee gara obbo Dajanee Xaafaattiin isin fida. Waan isaanii itti himataman keessaa maa inni mee? Waluma fakkaata. Mana isaanii keessaa sanadoonni kan fakkeenyaaf gurmaa'ina abaa'oo ilaallatu yookaan immoo heera abaa'oo ilaallatu argamee jira jedhuudhaan akka ragaatti kan dhiyeessan jiru isaa fi obbo Addisuu Bullaallaa. Ragaan akkasii mana himatamtootaa keessaa argame jedhanii garuu iddoo biraa fidanii kaa'uun hin danda'amu isin attamitti falmuu dandeessu warri abukaatoon. Sadarkaa kanarratti kan falminu tokkoffaa mana isaanii gaafa dhaqanii akkamitti dhaqanii kan jedhudha. Ajaja mana murtii jira. Labsii fara shororkeessummaa kana jalatti eeyyamni manni murtii akka barbaachisu ifatti ka'a. Eeyyamni manni murtii barbaachisaadhaan eeyyama mana murtii qabatanii deemudha. Mana obbo Addisuus taanaan mana obbo Dajanee eeyyamni mana murtiin jiru. Ragaan karaa seeraan alaatiin argame kun mana murtii keessatti fudhachuu qabaa nuti manni murtii fudhachuu qabuudha kan jedhu. Seera kamtu jedhaa biyya keenya keessatti seerri ragaa bifa waliigalaatiin akkas taa'ee jiru. Heera mootummaa keessatti bamaasgaddanii taganya maasajjata qabbaa'ina teelloom jedha. ICCPR jalatti immoo manni murtii madaalawaa kan hin kennisiifne sababa kamiinuu ragaas ta'uu danda'a dhimmoonni biraa fudhatamuu akka hin qabne immoo inni kun waliigaltee addunyaati. Biyyi keenya mallatteessitee jirti. Erga mallatteessite immoo qaama seera biyya keenyaa ta'ee jira waan ta'eef karaa seeraan alaatiin ragaan argame kuni fudhataman qabu bifa jedhuun kaafnee jirra. Kan lammataa immoo dhugummaa mana isaaniitti argameetu hin argamne isaan argame jedhanii fidanii jiru. Hin argamne kan jedhu sadarkaa kana bira yoo ka darbinu taate nuti yaanna oradiyoonni qopheeffannees jira waan ta'eef inni kun kaayitaa eeggatee kan ka'u ta'a. Galmeemti sun iyyuu kan moggaafame obbo Gurmeessaa Ayyaanoodhaan ulaagaan itti maqicha filamaayin. Abbaan alangaa himannoo gaafa dhiyeessu maqaa dura kaaya miti. Isuma san manni murtii galmee sanatti yaama. Yeroo tokko manni abbaan alangaa ciminuma akka namni sun raawwatee hin tarree garuu akka sanatti fakkaatu kaa. Isaan irratti maa inni wanti dhiyaate? Wal fakkaataadha inumaayyuu. Isaan kaan wal bira qabne gaafa yaallu ka obbo Gurmeessaa ragaa muraasa irratti dhiyaate. Ragaan barreeffamaa kan dhaabbanni odeeffannoo fi nageenyaa dhiyeesse hunduma isaanii ilaallata waan ta'eef obbo Gurmeessaanis bilbila kan bilbilan jira. Dhaabbanni isaanii intarviyuu godhanis jira. Ragaan nama lama dhiyaachuu isaanii yaadadha. Gurmeessaa irratti tokko burraayyuutti beekadha. Inni tokko immoo gaafuma sanii mana bunaa keessa taa'ee hogguu inni silkishii bilbiluu dhaga'e jedha. Gaafuma sana immoo dargaggoo magaalaa kana gurmeessanaan jedha. Numaayyuu manni murtii har'uma ol bartanii har'uma achitti ol argitanii aangoo hangana ga'u har'uma simuudee jedhanii gaafachaa turanii. Madaalliin kan mana murtiiti. Inni kun immoo sanaduma bifa waliigalaatiin hundumarratti dhiyaate kan bilbilaa fi kan sabquunnamtii adda addaatiin jecha laattaniitu kan jiru. Mana murtii yeroo dhaqxan ragaaleen yeroo baay'ee lafa isaan bu'an dhabnee jedha abbaan alangaa. Kanaaf amma warri badee sun akkuma badeetti hafee moo ammayyuu eegamaa jiru?
Amma gaaragaanii keessattuu amma kaan addisuu fi obbo Dajaneeti namni lama beellama lama akkasii kan mana murtii jijjiirse ture. Inni tokko immoo haasaa OMN'tti obbo Baqqalaan taasisanidha. Isaan kanneen manni murtii oradii bira darbe waan ta'eef duubatti hin deemu. Warri ragaanii hin badan lafa isaan dhaqan dhabne jedhanii beellamni itti dhedheerataa ture sun jechuudha. Amma duuban deebi'u nuti yaada qabnu kennee jirra. Amma isaan ragaa irratti dhiyaate kanarraa himannoo abbaa alangaatii irratti mirkaneessee jira moo hin mirkaneessine kan jedhu manni murtii qoratee murtii mirkaneessee jira kan jedhu yoo ta'e ofirraatti isaan hunjaa. Lammoo akka abbaan alangaa jedhu kanaan yoo jedhe keewwanni kun jijjiirama yoo ta'e keewwata seeraa kan biraatti jijjiira. Yoo immoo lakki wanti amma isaan jiran kun yakkaayyuu miti irratti mirkaneessine kan jedhu yoo ta'e immoo bilisaan geggeessaa nuti gaa bilisumaan nu geggeessan kan jedhu kan gaafanne ka'a. Beellamni inni itti aanu yoo? Jaamsaa 7. Guyyaa meeqa ta'a? 14 yookaan 15. Torban 2 booda jechuudha. Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaa fi carraa kenna. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Haleellaan boombii konkolaataarraa mana nyaataa Maqdishoo jiru fuulleetti dho'e jeneraala waraana Somaaliyaa tokko dabalate namoota 6 galaafate. Har'a gara galgalaa boombii dho'e kanaan kanneen biroon 10 madaaniiru. Dho'iinsi sun kan dhaqqabe mana nyaataaf mana bunaa Xaaliyaanii Maqdishoo keessa jiru tokko cinatti. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii gorsa wal'aansaa fayyaaf imaltuu isaanii Landan hambisanii ijoollee durbaachii boks 82 kanneen waggoota 3 dura Booko Haraamiin dhiggitamanii gadhiisaman waliin erga wal arganii booda kaleessa gara galgalaa Landanitti qajeelanii jiru. Ibsi dubbii himaa ministirii Feemii Adeesiinaa biraa ba'e akka jedhutti pireezidaantichi dilbata galgala deemuuf karoorfatan yoo ta'u ijoollee durbaa sana waliin wal arguuf imala isaanii yeroo hanga tokkoof tursan. Ijoolleen Sudaan Kibbaa miliyoona 1 ol ta'an hokkara Sudaan Kibbaa ammaataa dhufe jalaa dheessanii biyyaa innaa baqatan lakkoofsumti hagas ga'ummoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru. Lakkoofsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaaf hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayirektara naannoo kan UNICEF kata'an Leelaa Pakaalaa beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. The Voice of America.